isin deeggartoonni wawoo marra diimaa kophatti bahee hawaamu abiyyi haa hafu kijibaadha asliin dhuun beeku yoo amala abiyyi. Ani gaafa jarri walirraa sana argaa obboleewwan gaafa Oromoon guutuun Tigree deeggaraa turte ko an abiyyiin ni jibba garuu abiyyi jedhu nama jedhee isinitti ani dhugaa nama jibbulee dhugaa isaa hin awwaalu. Kana fudhata. Asli dura jalqaba hundarrayyuu walabas, right? Emo akkanuma walaba baay'ee ta'ee lola waggoota darban kana laalaa ture jirutti malee tilmaamati. Ati ummatarra walaba. I mean whatever ummata usuntani whatever siyasa party siyasa kamitun deeggartu, right? Ummati woboo deeggaru yookaani kaabii hin deeggaru siyasa jaalate itti seenesi fakkaata moo dirqamatu isa seensise siyasa hin beekne keessa some of them hunduu beekaadha jechuun dandeenyu. Lakaan waan danda'u bira dhaabbachuu jalqabe. Asli carraanaa kenna yeroo tokko doobbii dhiibu. Doobbii kiyya waa tokko sinii. Asli tara nama dubbisuu qabdaa bara namni kaan sadi afur dubbata. Mara goolamdaa. Nama yaadatti abdiyyee naa dubbatu yeroo tokko dhiisaafi. Oyyee waan ta'eef waan dubbata. Asli ana carraa kenna dhagaa tokko. Nuti ilaali. Nuti muuxannoo siyaasaa yookiin nama siyaasaa waa'ee siyaasaatiif otoo hin taane yaada nutti fakkaatee fi haga ta'e waa'ee Oromoo kana waan nutti dhaga'amuuf dubbachuu. Furmaanni uummata Oromoo maali yoo jennee lafa keenye hayyuun siyaasaatiif xiinxalaan siyaasaa. Waa'ee Oromoo na laallata jedhee halkanii guyyaa waan kana irratti hojjetu maaltu uummata kanaaf bu'aa buusa jedhu. Namni uummanni miilee isa dhaggeeffatu. Furmaata lafa kaa'ee jira waan uummata Oromoo kanaaf ta'a jedhee dubbate duraanis wajjin argisiisee kan beeku yaa uummata kiyya. Waca dhiisaa nuti waa'ee siyaasa Jawaariin caala yookiin siyaasa Jawaariin caala waan uummata kanaaf ta'u hin beeknu. Warra sirra jiru kun warra asii wacinu. Jawaar ji'al tokko dura wanti inni barreessee lafa kaa'ee har'a callisee ilaalaa jiru. Lafa ta'a obboleewwan lolaa jira. Waliin ajjeesinaa ta'a mariidhaan xumuraa lafa sirrii kaa'ee. Dhageessanu waliin qoddaati waliin mari'atu isin liqinfamuu didummoo halkanii guyyaa hamma waan isinitti fakkaatan lallaaqa. Hayyuu siyaasaa Jawaariin caalan yaada qaba. Lakkiin Jawaar jedhe soba. Mariin hin mari'adhu humnaan hin qaba jennaan naqa mootummaa fonqolcha. Warri kaanis warri mootummaatu woboo balleessuu dandeessitu yoo ta'e uummata miskiina hin ajjeesinaati dhaqaati uummata woboo jedhamu kana daaraa godhaati biyyattii nagaa godha. Kanuma isinii dhaamsi Jawaar Muhammad oonee Eeslaytan olu jecha Jawaar Muhammad gadda ta'a mariin xumura obboleessa lammantu wal ajjeesaadha. Uummata bara maaster pilaanii karaa waliin cufaa turtettu siin kaan wobootti makamtee siin kaan immoo humna addaa Oromiyaatti makamtee wal ajjeesaa jirti. Karaa dhufee diinni wal ajjeesaa jiru jedhe sana dhugoomsaa otuu isin itti hadhaa'u liqimsaa. Karaa kiyyaan malee isan jedhe malee numanummaa kana dhiisaati Jawaariin dhaggeeffadhaa hayyuu siyaasaatu dubbate. Yoo sana taate duuti uummata irraa sin dhaabbata humna qabduun teessee of kabachiiftee mariidhaan xumurtan sanaan ala eddeen dhaqanu tokko hin jiru. Har'as duutitti fufa. Woboon guyyaa dhaqee waraana keessaa waraana bilchiginnaa ari'atu ta'ee galgala deebi'ee yoo bosonatti seena ta'e Abiyyi woboon achitti suuraa ka'eera argeera diroonii darbuudhaan guyyaa bakki kun qabameera jedhee waraana isaa erguun isintu woboo nyaachisaa oole isintu woboo as keessatti qallaba jedhee uummata nagaa wanti akka intanitti walirra ciibsee rashanaa ooluuf hin jiru waan ta'eef yoo dandeessan waliin mari'adhaati Jawaariin dhaggeeffadhaa kanatu furmaata. Wanti qeerroon jala yaate bara 2016-17 Jawaariin jala yaa'uu wayyaanee Maqaleetti galchite waan hayyuu siyaasaa kana jala yaate kanuma dawaan jiru dawaan biyyatti guutuu fayyaduu danda'u yaada Jawaar Muhammad ittiin amana galatuma. Abdi dubbadho Abdu. Akkam ooltan hundi keessan nagayyaa. Isin hundinuu dubbattanii jirtanii maali Dr. Asli akkanatti boodara nu aansite. Amma wanti irratti dubbataa jirtan waa'ee uummata nagaa uummata miidhamaa jiru kanaati natti fakkaata. Namoonni hedduun fakkeenyaaf sababa waan jiruudha kakaastanii.
waan amma Dr. Abduu Seen kaase kana keessa wanti dhugaa kan namni hundi nurratti walii galu ni jira. Fakkeenyaaf marii qofaa furmaanni qawween deema jiru si qawween san hayyootatu jee umayyoonni jedheedha kan nuti hayyuu siyaasaati miti garuu waanuma kuukaan Oromummaa nutti dhaga'amuu fi anamma akka nama tokkotti paartii kamiyyuu hin deeggaru akkuma isin jettanii turtan. Tahee garuu namni nagayaa ajjeefamuudhaaf amma sababa waan jedhamu kana jalaa dhaaba. Sababaan itti lubbuun namaa ajjeefamtuun hin jiru. Addunyaa kanarra hin jiru. Ribeerolaan biyya kamuu keessa jira. Afrikaa tana keessa biyya hedduu keessa jira ribeerolaan. Irumaayyuu ribeerolaan sun tarii akka uummata miine kan uummata miidhoo tahee mootummatu uummata irraa eeguu qaba. Isa tochi dhageeffatoo ka'ee mootummaan akkas godhe. Baramma sirrii dhalagaa bahaa fi jirtanii. Hin jiru kun addunyaarra hin jiru. Afrikaas tahee Afrikaa fakkeenyaaf amma biyya diktaatara Afrikaadha. Afrikuma fudhanname. Eeshiyaa fa'aa fudhanna biyyoota diktaatara nugusaa kanneen jechuudha. Hin jiru biyya kamuu keessa. Fedhee fotoo ka'ee fedhee viidiyoo of waraabee mirga isaati qabsootti jira inni akka isa fakkaatetti. Anamman deeggaru qawwee fakkeenyaaf anamma yoo dhugaa feetan. Garuu tahee sababa kanaatiif akkas godhe mootummaa yeroo jedhamutti uummata nagaa kadhumaa jiru kana irratti qoosuudha ta'a. Sababaan tokkolleen kan namni ittiin ajjeefamu hin jiru. Sababaan daa'imti nagaa amma fakkeenyaaf sababaayyuu miti beek itti yaadameeti walitti qabameeti akkasitti kan dhahamaa jiru. Itti yaadamee walitti qabameeti kan gartee duguugamaa jiru. Fakkeenyaaf homa warri mootummaa bilisiginnaadhaa gabaase laala. Aanaa tokko guututu buqa isin hundi aanaa keessatti dhalattan qabdan. Aanaa tokko keessa ganda meeqa gandi 19 guututti Oromoon keessaa filameeti kan buqqa'e kan dhumaati irraa hafe jechuudha. Ruubuun takka dhumeeti yookiin cinaan tokkoo fi ruubuun akkasitti guututti kan buqqa'eedha jechuudha. Kuni waan sababa achitti fotoo ka'e asii ka'eemi. Ifaa bilisatti caffee irra taa'anii fakkeenyaaf qurxummii balleessuu hin dandeenyu bishaan jalaa woksinaa ifaa bilisatti labsatan waan addunyaarra hin jirre. Afrikaa tana keessa ribeerolaan biyya hedduu jira. Kan akkana osoo hin ta'in kan uummata nagayaatu butee mallaqa irratti gaafatu faadhatu jira. Afrikaa tana keessa biyya hedduu keessa jechuudha. Kuni waan hin jiratu uummata keenya irratti gadi bahe malee waan akka isin amma namni tokko amma sababaa kaayeetiin achi fotoo ka'ee achitti halkan akkas ta'ee guyyaa akkas ta'ee akkamiin lubbuu namaa irratti kun jedhama. Yoo namaaf sagalee tahaa kan jedhamusi namni nagaa hin duwiniidha malee yookiin ammoo waboo hidhachiisii waboo hiikachiisii sannuun galchu waa'een sanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni hedduun yookiin ammoo hayyoon illee callisanii amma fakkeenyaaf waa'ee callisuu Johaar ammaan waan jecha Abduu Seen jedhe keessa kanaan tahini Johaar callisuun Johaar paartii fakkeenyaaf amma akka durii miti Johaar callisuun isaa sirriidha. Yoo inni dubbate dhumaatiin yookiin kan biraatu dabalamuun mala amman tana kan biyya bulchaa jira ofiin jedhu kan namaaf hadooddi hin qabne kan jumlaadhaan nama haxaawaa jirudha. Gaafa sababaa namoonni akka Johaar kun dubbatan namoonni dhageetti qaban kun dubbatan dhumaatiin ni dabala. Sababaa ittiin dhumaatii kana fakkeenyaaf Wallagga qofaa Oromiyaa godina hunda waliin gahan barbaada waan ta'eef saniifidha kan callifameef fakkeenyaaf Johaar kan isaan callisaniif jechuudha. Kanaaf malee akkaataan amma namni itti deemeetiin sababa marroon akkas ta'ee yookiin ammoo Abiyyi akkas ta'ee marroo fi Abiyyii miti. Marroo fi Abiyyii fedhan magaalaa keessa walaarolan fedhan baadiyaa keessatti walaarolan. Uummanni nagayaa sababaan hin jiru sababaan ilmi namaa ittiin ajjeefamu. Biyya gurguddoo fa'aa keessa taa'ee amma namni biyya dimokiraasii fa'aa keessa taa'ee sababa lubbuu namaa hogguu lafa kaa'u qaanyiidha kun namni nutti koflayaa jira keenya. Haga danda'ameen namni nagayaa ajjeefamuu hin qabu. Seeruma bilisiginnaa isuma gartee badhaadhinaami fakkeenyaaf baramma fotoo nama ibiddaan gubanii wajji suuraa ka'uun baramma kaayoo badhaadhinaa fakkaatan fakkeenyaaf agartanii amma waan deemaa jiru. Yooma akkaatuma seera badhaadhinaatitti kun yoo seerri kun kitaabarra jiraate haa godhan garuu yoo kitaabarra hin jiraatin akkuma seera badhaadhinaatitti kun akka hin taa'amneedha kan uummata nagayaatiif dubbatamuun barbaachise malee waa'ee paartiitiin wal qabsiisuun kenna nama nagayaa kan dhumaa jiru qoosuudha. Ammallee kuni miidhamuu Wallaggaa miidhama Oromiyaati malee miidhama qabalee tokkoo yookiin miidhama ganda tokkooti miti. Miidhamuu Shawaadhaa miidhama Oromiyaa kuni qabaleen takkattiin Oromiyaa irraa alagaadhaan saamamta jechuuni xiqqeenya Oromummaa irratti kan xiyyeeffatani malee isaa yookiin Wallagga Shawaa jedhaniiti miti jechuudha. Isaa qabaleen takka sababa bal'aa kanarraa fudhatamte jechuun xiqqeenya Oromooti kun tuffii Oromooti xiqqeenya Oromooti malee waan alagaan duraan gartee yaaluudhaaf karoorfatee sodaate kun waan afaan Oromoo beekuuf waan nu keessa jiruuf waan godhaa jirudha. Faanoo sana eenyutu hoggana yoo jenne waan paarlaamaa irratti jedhamaa turani beektan hundi keessan jechuudha. Humna gartee biyya kanaati bakka feeratti erguudhaaf Oromiyaatti erguuf Somaaliyaatti erguudhaaf naman gaafannu hayyaman gaafannu jiran gaafa Tigraay keessaa haa ba'u Ameerikaan jechaa turte isin hundi keessan hundi beektan. Haala akkanaa ka deemaa jiru kana keessatti sababan kaayinaa akkuma gartee Johaaruu jedhee lubbuun nama nagaa du'uudhaaf sababa tuuluun hin barbaachisu. Namni nagaa hin du'inii qofa kan nurraa barbaachisu. Kana na fakkaatan kabaja qabaachuu fi qabna nama du'u jiru kanaaf lubbuu nama bara aayyoo akka xiyyaafitee sanii kan gartee waggaa 70 80 90 kan du'aa jiru. Daa'ima waggaa 2-3 kan du'aa jiru. Haadha ulfaattu karatti du'aa jira. Jaarsa waggaa 80-90 kan du'aa jiru. Aayyoo fi abboo keenya irratti tilmaama fudhachuudha qabna malee godina keenya geenne jenneeti. Abduu waan tokko dubbanne waan dura darbe tokko dubbachuuf furmaata tokkotti daqiiqaa tokko kenna dhume. Furmaata wayii maaltu ta'a?
biyyattiif Akka uummata irraa maal nuti kaajenne nuti amma du'a nama jumlaan dhumuu irratti keessattuu hawwata abboota biyya keenya jiran ummata miskiina waa tokko hin beekne waa'ee siyaasaa hin beekne irratti qoosuus miti qoosaallee hin jirru. Furmaanni maaliidha ko? Hayyoota tartiiboo qabsoo siyaasa Oromoo kana baasantu callise. Warraan adda duree qabsoo Oromoo turantu callise. Mee nuti wallaalaan kun garam deemnaa akkam goonu? Hayyoonni Oromoo qabdu maa callisanii dhuhoo akkam taanu dhumaati kun akkamitti hawwata keenya abboota keenya irraa dhaabbata. Mee waa'ee furmaata akka jiru dhaabbatu. Akka nama tokko laal doktor asli ana ma beeki waan asli ኢትዮጵያ የምትሉ ልጅ የሮ ዶኮሜ ፕሊዝ ነብሊ አስሉፊ ነው አረብሰ ልዩ ኢትዮጵያ የምትሉ ልጅ እኛ ቤት ውስጥ መተሽ አትሳደቢ እኛም ስድብ ከፈለሽ እናከናንብቻለን ውጪ ከዚህ ቱራዚ ኮመንት ዲሲ laal doktor asli akkam seeta nama waan asirratti haasame qofaami yaada namoota hedduu waan argeefin je furmaama waa'ee furmaataati jette kana furmaanni hayyoota ilaallata nuti baran kan jechaa jiru waan akka nama tokkootitti amma akka nama wallaala tokkootitti kan jechaa jiru iyyuu beeki amma waa'ee makanaa keessa sesseenuu iyyuu osoo hin taane amma nuti marroon akkas tahee fotoo ka'ee yookiin ammoo abiyyi akkas tahee dirooniidhaan sababa sanii sababaa miti sababni hin jiru itti yaadamee kan godhamaa jiru sababa wanti jedhamu tokko bara fakkeenyaaf an aslii jedhee darbadhee abdussee dha'u jechuudha baruu an akkasiiti sababa akkasiiti amma kan itti yaadameeti duguugamaa kan jiru itti yaadamee faannoo fakkeenyaaf baay'ee faanoo achirraa ka'ee osoo shimalis quba hin qabne dhiifa malee naa godha maqaa namaa dhahuudhaa fi osoo mootummaan Oromiyaa quba hin qabne osoo bilisiginnaan Oromiyaa quba hin qabne akkanumatti calluma jeetuma dhufee seene hogguu qabanii takka qabachuu hin danda'u maa wal somna fakkeenyaaf Tigraay amma akka isaan irraa duuba deebi'uu hin dandeenye hagam of duuba haa deebi'amu jedhaniiti warra Tigraay lafatee faannoon deemee Tigraay fuula deemutti jira achirra deebi'eeti fakkeenyaaf abbaa ceheeti Oromiyaa keessa seenee uummata guutuutti ana keessa guutu jula fixanii kana buqiinsarraa lakkii lubbuun tiyyanaatu jedhisanii jechuudha guututti bakka akkanaa kana keessa Fumbanni nuti godhuu dandeenyu uummanni nagaa ajjeefamuu qabu iyyuudha. Uumaan itti jiru kana ajandaa godhachuudha. Amma fakkeenyaaf warra sagalee ta'aa jiru kanallee ceemuu hin qabnu. Maaliif iyyuu tanumatu iyyuu tanatu sagalee ta'uudha. Ka furmaata akkamitti tahama kan jedhamu fakkeenyaaf ni dubbatan hayyoonni fedhan araarama haa ta'u fedhan ammoo lakki ebalu haa badu haa murteessanii sun hayyoota jala deemna. Garuu nuti iyyuma tanatu furmaata jedheeti yaadaan akka nama tokkootti. عبدو قالتهم ميتا كانوا فات الليل قتارتنا قالتهم أنا اللي أكلم توكوتي يادك الندا يجون يادو متاكي يوم الاتفاقات يجون وان جيتشو بربادي وبو تارجيتي نسان مالي وبو تارجيتي نسان ديماني في ريزالتي نسان أرغتشو بديما مالي وبو يو سبا ساتي في كاللولو سبا ساتي في كوريغا ماجرو تي يو سبا ساتي في كون حجتو تي دنتا متا ساتي في يوكن ديمنا تي حواسا كيسا حواسا قلو كيسا فكينيا سيكينا من أصلي دين لكي يسيني من أصلي كيسا يوكن أتاكو قلو تي يو منا كي نردكو تي من أصلي كيسا تي أصلي من أساسا كيسا يو قدم باسني يوكي يو دين لسولي من أساسا كيسا قدم باني من أصلي سن أتاكي قلو جوران كان بيكا مالي في وبون ديمكوني حواس كيس سيني أمتنا جها كيس سيني وجين والفكاتي دي ماجرا وانت دامباسو توكو هنجرو وبون قفتو بخارج رجعتي الله دامباسو دندتو غافا موتو مانغري بهيتنين سيغالي أمتك أنا أتاكو قوشو ديمو يو بربادي بيكيلي أتو يو بربادي أموتي يو سبب اللي قرأتي أتو وانتني بربادو مالني وبو داف قد بهاجر الحاجر فكيسي أمتا نقافت أجرا مالي في أكجر أتشكي صابها نيف سيقالي يوجر يمو تشكي سجراتن أكم قوشو قبابا كانت قارو أصوان نكون هنديو هافي لولي بربادو ما في دبيا كيستي لولي كميو بربادو ما مساكدا لبونا ما غلافتشو في دا كابينيا غلافتشو في دا جواري اللي جرا وان نكون حافو جدي غافة جرقبان لدبتي جرا أما اللي سجري ساعات ما جرب بكون دتيو بيا رتبان سجري تعرف بيا دارت نقول ده إنك تسمع كذا من وقتي الدنيا كورك نمركنا كورتي رسورة سجري بكون تاجر جارو فرمان إنه تأثر سجري تانو كوني بيا كيسة توما تكن فيجو كان كوبا كوادا وان نكون أسوسي جري بيا كيسة تتيادمي
وبون سيقالي ولا كيس جرتكون اللي وكي بقوم دراني تسودي بيتي قربراتي نموتي سوكال تيكوتني تارجيتين ديماني أن سنتو نتسولا جرا قراتو معنا سمان بأصلنا ما براغرش أي إرجعنا ورا برا